Hello guys, har'ammoo bakka ajaa'ibaa isin fidee jira. Bakka ajaa'ibaa akka magaalaa Istaanbulitti gamoo dheerinaa sadarkaa tokkoffaa qabu keessa isin daawwachiisuufidha. Keessa isaa seenaa, nyaannaa, eenyunnaa, gatii achi keessa jiruu fi viyuu gubbaa sana dhaabbattee Istaanbuliin guutummaa isaa isinitti agarsiisaa. Chaanaalii kana like, share, subscribe gochuudhaan jalqabaa. Baay'een isin jaalladhaa. YouTube kana share godhaa. Amma kallattiin sana isinitti agarsiisna. Nu hordofaa, nu faana bu'aa isiniin jenna. Let's go. So bakki irraa gaafa ilaaltan kana fakkaata viewun isaa jechuudha akka Istaanbulitti dheerinaan sadarkaa tokkoffaa kan qabu isa kanadha amma immoo gara keessaa seeneensi keessi isaa maal akka inni fakkaatu isinitti agarsiisa jechuudha na faana ta'aa isiniin jedha subscribe godhaa. So gibbii isaa keessa seenee jira jechuudha asirratti jira sacheetii jiran qoodni jira gibbii isaa kana keessa gaafa seentan baay'ee giriinii fi baay'ee kan namatti toludha jechuudha gibbii isaa baay'ee bareeda amma jechuudhaan jalli isaa kunii fi iddoo jala kana gaafa dhaabbattan Istaanbulii maal akka inni fakkaatu itti agarsiisa jechuudha. Warri hagamaa subscribe godhin jirtan subscribe godhaa chaanaalii kana jalli isaa kun akkuma isin ilaaltan baay'ee giriinii fi baay'ee namatti tola jaluma kana dhaabbattanii viewerii fi qabdu. Ini seensa gamoo sanaati kallattiin gamoo kanatti seenne jala isaa jira garuu jala isaa mattootuun seenne akkuma akka dhaabma jiru kana dhaabbattee viewun Istaanbul maal akka inni fakkaatu itti agarsiisa kottaa. Bakka kana dhaabbatanii jala isaati amma gamoo kana yaabbanni bakka kana jala kana gaafa dhaabbattan viewun Istaanbul maal akka inni fakkaatu. Jaluma ishee dhaabbattanii maal akka fakkaatu Istaanbulitti baay'ee argitu jechuudha. Amma immoo keessa seenneetu akkamitti akka seennuu fi hamma gubbaatti deemnee gamoo jedhu dhiisee irra gaafa dhaabbannu Istaanbul maal akka ishee fakkaatu. Masaa kan itti agarsiisu ta'a let's go come on. Achi tikeettii isa bira argattu jennaan kallattiin isa bira dhaqee maaliin jedhaa hayi ittiin jedhee afaan Oromootiin hello nasesin jennaan nasesin eemnaan jedhee ani barataa dhaddanaa jedhee ID keenaa kennee ittiin kennee kan yuunivarsiitii naan jedhee ittiin kennee sana booddee ID koo lamaan isaa ilaaleen harkaa fuudhee sana booddee tolee bakka haa ta'u gatii nutti mee seensaaf 200 kaffalta naan jedhee achi ana qofa miti addanyaan koollee akkas lamaan keenya namni ati ID keenatti agarsiisi jedheeni achi ID kan isaatti agarsiisnee kaardii keenya nuuf kennee achi booda deemsa keenya jalqabne jechuudha. Ini bukan negara apa salah negara kerajaan. Pada mesin tadi nak pun baik mereka. Itu kan adalah kena ada banyak sebenarnya suka dia tu. Seluruh baca syair ini tak amat bagi terima. Lifting gajra lifting और देखो बारह का आप लिफ्टिंग को करके दापा लिखकर बनाए फिर आप ये लिफ्टिंग गजरा देखो ओके लिफ्टिंग की दूसरा कौन सा साउंड Liftii keenya yaabbannee colkaan asumarraa gaafa ilaaltan baay'ee giriinii fi kan baay'ee namatti toltudha. Istaanbulii viyuu bareedaa qabdi. By the way fookii kanarra dhaabbattanii yookaan gamoo kanarra dhaabbattanii gaafa ilaaltan kallattii arfanirraan viyuu Istaanbuliin ilaaluu nu dandeessu jechuudha. Amma kanaaf isa guutummaa sana isinitti agarsiisaa. YouTube kana immoo subscribe godhaa. Akkasuma marsaa itti aanutti eessa dhaqee akkan isin daawwachiisu eessa dhaqee isinitti agarsiisu akka barbaadan koomentii jalatti naaf barreessuu hin dagatinaa. Yaada qabdan nuuf qoodaa gatiin gamoo kanarra jiru nyaataaf dhugaatiin gamoo kanarraa illee meeqa akka inni ta'e isinitti himaa nu faana turaa like share gochuu hin dagatinaa isinan jaalladhaa. Amma irra keessa dhufanii jirra irra keessa kan irra dhufanii booda viewun isaanii kan irra jiru maal akka fakkaatu guutummaa isaa naanna'ee isin agarsiisa.
amma jala isaarra naanna'uu jalqabne jechuudha. Baay'ee asirraa isteeshiniiwwan 100 ol kan raadiyoo fi televezyiinii tamsaasan gamoo kana irratti argamu. Akka addunyaatti bakka tokkotti jechuudha isteeshinii 100 ol bakka tokkorraa kan tamsaasu akka addunyaatti gamoo kana qofaasaati. Innaa viyuun Istaanbul jala isaarra dhaabbatanii kallattii kanaan gaafa ilaaltan kana fakkaata. Ilmi keessan uffata aadaa Wallaggaatiin dabalamee akka kanatti asirra dhufee isinii naanna'aa oole. Wanti namatti tolu immoo viyuu magaalattii guutummaa ishee kallattii arfaniinitu naannoftanii ilaaluu dandeessu. Guutummaa guutuutti mastaawutiidhaan kan banamee jiru waan ta'eef guutummaa guutuutti ilaaltu jechuudha. Kallattii arfan isaatiin irra isinii dhufee kunoo fataa isinii jedhee sana boodas deebii wantoota suuraa fi seenaawwan garaagaraa kan mul'isanii as keessatti achi as argee dhufee nan dubbisee garuu immoo fudhachuu yaadee kaffaltii qaba birrii kaffaltu naan immoo waan akkasiin mana yaaddesa isaadhe kottaadhaan achi deebi'ee sana boodas itti iskiriinii irratti gaafa isaan nuu banan argee fiixee kanan qabaa qo'imee deeggakamu odee fiixeetti qabee otuma ilaalu na jalaa badde achi asiin darbe asirra immoo haadha Istaanbul irra dhaabbadhe barreessinaan jedhina lakka noon barreessoreen achumatti isaaniin isheen bira darbinan sokkee jechuudha. Gamochirri kana fakkaata achi booda iddoo kana wantoota gurguramu jira baay'ee expensiifiidha haa ta'u garuu ittiin bu'edheeni kaaffeetu jira waan ta'eef gara kaaffee sanaa dhaquu barbaada waan ta'eef isheedhaani gara kaaffee sanaa dhaquu barbaada gubbaarra kaaffee isa jiru akkamiin godhaa jennaan nama meeqadhaan jettee nuti nama lama anaaf kaameraamaanii kooti jennaan tole qoyna eegettee waraqata fuutee waan ta'eef barreessitee naaf laattee akka riizerveeshinii yookaan qabachuuti jechuudha bakka qabachuuti achi gaafa isheen isa barreessitee naaf laattu irkaa fudhadhee garuu jala kanarra ilaalle waan hin finneef deemsa keenya jala kana naanna'een dura isinitti agarsiisaa sana booda immoo ol baanee gatii kaaffee sanarra jiru wajjin jechuudha wanta achirra jiru gatii isaa wajjin kanan isinitti agarsiisu ta'a. Kallattii kanarraan jalli isaallee kana fakkaata jechuudha. Kunoo gama kanaan gaafa ilaaltan bakki waashaa sana laalaachumaan immoo alaabaa Turkii iddoo baay'eetti alaabaan biyya isaanii keessatti bifa kanaanidha kan inni fafannifamee ergu sibiila guddaa irratti hidhameetu guutummaa biyyattii keessatti akkanatti fafannifama giriiniidha. Baay'ee namatti tolti bakka baay'ee bareeddii achi itti dabarree iddoo kana iskiriinii jira irratti ilaaluu kan itti dandeessu garuu maal goona iskiriinii kunoo qaamaan iyyuu bira jirra oleen isa dhiiseen qaamaan kallattii mana isinii dhaqee kunoo gara walakkaa magaalattii addaan kutee kan darbu galaanatu jira galaana irra immoo markabaan deemti doonii jechuudhaan deemti daawwachuu dandeessa baay'ee namatti tolti. Istaanbul bareedina Istaanbuliin by the way isinittiin himu bakka Istaanbul jechuun baay'ee bareeddi baay'ee magaalaa bareedduudha magaalaan baay'ee jaalladheedha achirra dhaabbatanii vi'uunsaa kana fakkaata sila vi'uucha dirooniidhaan ilaalaa turtaniittu amma immoo achi keessa dhaabbatanii bakkeetti gaafa waraabdan vi'uun achirra jiru kallattii garaagaraaraan akkuma jirutti jechuudha kana fakkaata daawwadhaa xumura irratti immoo amma gara kaaffee sanaa deemneetu kaaffee sana keessaa gatii jiru isinitti agarsiisaa jechuudha. Let's go. Achi ol baane kun addana bakka kaafteerichaa dhufnee siinne achi irra keessuma isaa gaafa seentu aktuaalii hin bareedaa teessuma qaba akka isa jalaa miti inni kun immoo hamma tokko bareedaadha. Sana booda bakka nu kennanii ilmi keessan quccide dhufe viyuu kana wajjin jechuudhaan bakka sirra teessanii nyaatanii dhuguu tilmaamame akka kanattiin Istaanbuliin ilaalaa teessanii nyaatanii dhuguu. Waaw baay'ee bareeddi bakka. Baay'ee simmeetii addaatu miira addaatu isinitti dhagahama akka kanatti dhuftanii gamoo kanarra teessanii waan nyaattan waan dhugdan ajajattanii gaafa neettan achi meenuu isaanii fuudhee gara gaggashuun jalqabe ka gatii isaa duukaa maal akka isaan qabanii fi gatii isaa duukaa achumarra irra utaaluttan jalqabe gatii isaa ilaalee kun tarii ispeeshaalii dhaadheen hirruma utaala numan dabarsa achiin dabarsa asiin dabarsa hundi isaa tokko qoisti isa kanarra jira yoona kun naagaluu dee waa hin ganaadhe isa tokko fudhadheen ilaaluun jalqabe gaafan isa ilaalu innoo sanumadha bakka gatiin isaanii. Kana keessa deemtanii waraabuu bakkaadhaan jedhaniiru garuu ani immoo deemee isin agarsiisan bakka.
Achi gamoo kanarraa bakki baay'ee jaalladhi bakka kanadha bakka kana teessanii view kallattii kana inni sila taa'aa ture kallattii kan biraati garuu kallattii kanarraan kan akka kanatti view laaltanii magaalaa Istaanbuliin galaanarra dooniidha waan hunduma akka kanatti ofii lafiitti ilaalaa warri chiikii qabdan haadha manaa qabdan isaanii wajjin jechuudha bakka kanarra dhuftanii teessanii akka kanatti gaafa nyaachistanii hobaastan bakka ishee wajjin idimee keessan guutuu jiraatu jechuudha dhugaa waaqa. Amma keessatti shaayii jennee jira. Shaayii kan abdurrahman kan kaffale beektu. Yoo amma dhufnee shaayii jennee miini isaanii guutummaa isaa ilaalee namni shaayii kana beekna jiru sochii gaafa dhufu shaayiin kun shaayii baay'ee asoo gatii gamoo kana irra teessee yoo kana irra teessee gaafa waa ati jettu qarshii meeqa kaffaltu beektaa? Shaayii kana duwwaa jeetii amma qarshii tuutii dhibbaaf digdama kaffala qalbii. Dhibbaaf digdama jechuun walumaan qarshii Itoophiyaa 600 jechuudha. Shaayii kanaa fi qarshii 600 kaffala. Everything asirra kan jiru wanti expensive dha. Ini buat channel kana like, share, subscribe. Mungkin dekat ina video kan berapa nak saya sini tip kan berbadan komen di dekat ina berisa. Yeroo tamu video kan berarti boleh gerak di sini jangan lupa subscribe ka yeroo gari kawan. Bye bye.